Nagaa akkam jirtanii hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Maalidhaa barumsa har'aa kan adda godhu yeroo baay'ee barattoonni kan irratti rakkatan modal verbs kan jedhaman isaan irratti jechuudha. Barumsi ani isiniif qabee dhufe modal verbs kan jedhaman yeroo baay'ee waa'ee should, waa'ee must, may, might kan jedhaman kanniin yeroo baay'ee namoonni irratti rakkatan keessattuu barattoonnis jechuudha. Kuuwwan keessanillee eessatti fayyadamuu akka qabnu ni ilaallaa jechuudha. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Amma booda viidiyoo guyyaa guyyaadhaan isiniif gadhiisna jechuudha. Akkasumas ammoo warroonni onlaayiniidhaan jalqabarraa illee dubbisarraa illee kaatanii barachuu barbaadan afaan Ingiliffaas ta'uu danda'a, afaan Oromoos, afaan Amaariffaas ta'uu danda'a jechuudha. Nu dubbisuu dandeessanii jalqabarraa kaasnee isin barsiisnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenyaan teelegiraamaan osoo nu dubbistanii bareeda. Imoonis waatsaappiinis ni jira jechuudha. So gara barumsa keenyaa yoo dabarru modal verbs jedha. Modal verbs jechuun maal jechuudha? Maal jedhaa asirratti modal verbs are special verbs that help us jedheetoo modal verboonni gochimawwan baay'ee kaawwan keessa gochima verbiidha garuummoo special kan ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf maal ibsuuf nu gargaaranii help us show ability dandeettii ibsuuf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma dandeettii keenya ibsuudhaaf ani kana gochuu nan danda'a, sana gochuu nan danda'a jechuudhaaf afaan Ingiliffaatiin har'a booda ni ibsitu jechuudha. Sana booda immoo ask for permission. Permission jechuun heeyyama. Namoota heeyyama gaafachuudha yoo barbaaddan modal verbiiwwan kana itti fayyadamuu dandeessan. Isa kam akka ta'e kam abilitiidhaa fayyadamna, kam permissionidhaa fayyadamna kan jedhu ni ilaalla. Inni biraa immoo make polite requests. Kabajaan namoota waa gaafachuu barbaadan akkanumatti dhaqxanii gaafachuu osoo hin ta'in kabajaan namoota waa gaafachuu barbaadan akkamitti gaafattan kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Isaafis nu fayyada. Faayidaan modal verbii kan biraa immoo give advice, gorsa kennuu barbaadan. Should wanta akka should outtu kan jedhaman ni jiran wantoota akkasii fayyadamnaa jechuudha. Inni biraa immoo talk about possibility, taatee dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf roobni ni rooba ta'a. Fakkeenyaaf duumessa laaltaniitoo roobni ni rooba ta'a jechuu akkamitti dandeessan afaan Ingiliffaatiin fi kan birootillee ni jiru jechuudha. So har'a maalidha kan laallu kaanii fi could. Kaanii fi could ilaallaa jechuudha. Modal verbii keessaa kaanii fi could ilaalla jechuudha. So amma maalirraa eegallaa kaanii yoom fayyadamna use kan jedhu amma asirratti fayyadama yoom akka fayyadamnu agarsiisachuuf jechuudha. To show ability dandeettii ibsachuuf fayyadamuu dandeenya. Fakkeenya ni ilaalla hoomata akka hin dhiphatinaa. Fakkeenya ni ilaalla to show ability agarsiisuuf yookaan dandeettii agarsiisuuf. Inni biraa immoo to ask or give permission. Maalidha heeyyama kennuufi yookaan immoo gaafachuufis fayyadamuu dandeenya. Maalii kan jettu tanaa jechuudha. Amma ability hojjennu dandeettidha. Permissioniin immoo heeyyama. So inni biraa immoo amma exampleidhaan yoo ilaallu fakkeenyaaf dandeettii ibsachuu barbaadan. I can swim. Daakii nan danda'a. I can swim. Amma asirratti I can swim. I can play taphachuu nan danda'a. I can read dubbisuu nan danda'a. Kan jettaniitoo wanta dandeettii keessan ibsachuudhaaf jechuudha. I can swim yoo jettan daakii nan danda'a jechaa jirtan. Inni biraa immoo she can play the piano lammaffaan jechuudha. She can play the piano. Isheen piyaanoo taphachuu ni dandeessi. Piyaanoo taphachuu ni dandeessi yookaan piyaanoo taphachuu ni dandeessi yoo jedhu isheen kan jedhullee keessa jiraa jechuudha. Kanaaf swim jechuun daakuudha. Playing taphachuudha. Kanaaf inni biraa immoo fakkeenya biraatillee yoo ilaallu jechuudha. They can speak English. Afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'u. Yookaan afaan Ingilizii haasa'uu ni danda'u. They jechuun isaanii mitiree
of keessatti isaan kan jedhu qabataa jechuudha. Afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'u. Good. Fakkeenyi itti aanu immoo he can run fast. He can run fast. Ariitiidhaan fiiguu ni danda'a. Eenyu inni? He can run fast. Run jechuun fiiguudhaa mitiidha. Fastin immoo ariitiidhaan yookaan dafanii jechuudha. So he can run fast. Ariitiidhaan fiiguu ni danda'a. Amma kaan ilaalaa dandeettii ibsannaa jira jechuudha. Dandeettiin ibsaa jirru immoo maalidhaa? Dandeettii amma qabnu. Dandeettii amma qabnudha. Kan darbes miti, kan gara fuulduraa fidanna jenneeti yaadnu miti. Amma dandeettii maal qabda kan jedhu sana ilaallaa jechuudha. Amma immoo kaaniin dandeettii ibsachuu qofaaf miti kan tajaajilu. Maaliifis tajaajiluu danda'a? Heeyyama wanta tokkoo gaafachuudhaaf. Fakkeenyaaf qalama nama tokkoo fudhachuu barbaaddan yaa jennu maal jechuu dandeessan yeroo sanii? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Qalama kee ergifachuu nan danda'a? Qalama kee heeyyama wayii gaafachaa fudhachaa jirtanii jechuudha. Qalama kee ergifachuu nan danda'a? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Jenna. Okay, fakkeenyi itti aanu immoo can we go now? Can we go now? Can we go now? Amma deemuu ni dandeenya? Now jechuun amma jechuudha. Can we go jenne deemuu ni dandeenya? Can we go deemuu ni dandeenya? Can we go now? Amma deemuu ni dandeenya kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. So the next one inni biraa permission irratti immoo fakkeenyi biraa fooddaa amma nama waliin teessanii fakkeenyaaf fooddaa banuu nan danda'a jechuu barbaaddan can I open the window? Window jechuun fooddaa jechuudha. Can I open the window? Can I open the window? Fooddaa banuu nan danda'a. Kan itti aanu immoo fakkeenyi kaanii kan dhumaa jechuudha. Can I ask a question? Gaafii gaafachuu nan danda'a. Amma heeyyama wayii gaafachaa jiru. Wanta tokko gochuudhaaf heeyyama gaafachaa jirtanii jechuudha. Can I ask a question? Can I ask a question? Gaafii gaafachuu nan danda'a jettanii jechuudha. Mee amma kaanii amma waan lama ittiin ibsannee ability dandeettii fi akkasumas ammoo maalidha? Permissionii yookaan ammoo heeyyama wanta tokko gaafachuudhaaf jechuudha. Okay. Maalidha? Amma asirratti gara kuudii osoo seeniin duraa warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan jalqabarraa dubbisarraa kaasnee isin barsiisnaa jechuudha. Keessattuu warroonni eegaltootaa nu dubbisuu dandeessan. So inni biraa immoo kuud yeroo baay'ee kaanoo jedhamee kuud kan jedhu kun waliin dhufaa. Kuud kana hoo maaliif fayyadamna? Maaliif fayyadamna? Kuud kana akkuma kaanii dandeettii ibsuuf yookaan ability jechuun dandeettii jechuudha. Ability ibsuuf fayyadamuu dandeenya. Garuu ability ibsuuf kan fayyadamnu maalidhaa? Paastii yoo ta'edha yookaan ammoo kan darbe. Dandeettii amma kaanii yoo fayyadamnu fakkeenyaaf I can play jechaa turre duratti. I can swim jechaa turre. I can swim yoo jennu daakuu nan danda'a. Yoom amma kan kaanii jechuudha. Inni biraa immoo kuudii yoo bira ta'e immoo dandeettii darbe. I could swim osoo jettanii amma nan daaka tureedha. Amma daakuus danda'uu baachuu dandeessanii isin jalaa baduu danda'a. Kuudii yoo jettan kanaafiyyuu paastiidha. Dandeettii keessan isa darbe ibsachuuf jechuudha. Okay, paastii kaaniiti jechuudha. Maali jedhaa? To show past ability. Dandeettii darbe ibsuuf. Dandeettii darbe. Inni lammaffaa immoo to make a polite request. Gaafii kabajaan nama gaafachuuf jechuudha wanta tokko. Kujiyuu jettanii amma fayyada. Kujiyuu help me na gargaaruu dandeessa. Keessatti maal qaba jechuudha? Kabaja qaba. Kabajaan namoota wanta tokko gaafachuu barbaadan kuud kan jedhu kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Fayyadamuu dandeessu. So kan itti aanu immoo exampleedha. Examplii kana maal jedhaa? Fakkeenyaaf I could run fast when I was young. I could run fast when I was young. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan nan fiiga ture yookaan fiiguu nan danda'a ture. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan fiiguu nan danda'a ture. I could run fast. Fiiguu nan danda'a ture. When I was young. Yeroo ijoollummaa yookaan yeroo daa'imummaa koo. Laala amma argitanii dandeettii ibsachaa jirtan. Garuu dandeettiin keessanii maalidhaa?
dandeettii isa darbeedha. Amma asirratti I could run fast when I was young. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan fiiguu nan danda'a. Amma maybe furdattanii fiigichallee dadhabdanii ta'uu danda'a. Namatti haasa'aa jirtan waa'ee duraanii kan keessan, waa'ee dandeettii duraanii keessanii jechuudha. Kanaaf akkanatti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenya itti aanu immoo ilaaltan they could swim very well. They could swim very well. Isaan sirriitti daakii danda'u turan. Isaan sirriitti daakii danda'u turan. Isaan sirriitti daakii danda'u turan. Amma danda'uu baachuu danda'anii jechuudha. Hin beekamu wanti amma kuni past ability kan ittiin ibsaa jirru jechuudha. Amma fakkeenyaaf immoo kan biraa my grandmother could cook very well. My grandmother could cook very well. Maal jedha akkawoontoo nyaata sirriitti bilcheessuu ni dandeessi ture. Maybe amma dulloomtee ta'uu danda'a. Kana amma nyaata bilcheessuun danda'uu baachuu dandeessi ta'a jechuudha. Amma hin beekamu. Garuu duraan kan waan duraaniif dandeettii ishee duraaniif ibsaa jirtan jechuudha. Dandeettii akkawoo keessanii. Akkawoontoo nyaata sirriitti bilcheessuu ni dandeessi ture. My grandmother could cook very well. Argitaniiti? So dandeettii keessan darbeedha. Amma immoo fakkeenyatti aanu kan jalaa jechuudha. He could ride a bike at 7. He could ride a bike at 7. Waggaa 7tti biskileetii oofuu ni danda'a ture. Waggaa 7tti biskileetii oofuu ni danda'a ture. Fakkeenya baay'een isinii kennee tokkoon isaanii irratti afuran isinii kennee kanaafiyyuu suuta irra deddeebi'aa ilaaluu ni dandeessan. Kudii irratti immoo inni biraa maalidhaa? Polite request yookaan ammoo gaafii kabajaan namoota gaafachuu barbaadan jechuudha. So fakkeenya ilaallaa. Fakkeenyaan moor ifanuu ta'aa deema waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf could you help me please? Could you help me please? Could you help me please? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Amma asirratti can you help me illee jechuu ni dandeessu. Garuu kun moor kabaja agarsiisa. Jaalala of keessaa qaba, kabaja of keessaa qabaa jechuudha. Could you help me yoo jettan. Kun immoo akka duratti waa'ee paastitii miti yookaan waa'ee darbee miti jechuudha. Waa'ee darbee miti kun. Kan duratti waa'ee dandeettii ibsuu kan jenni dandeettii keessan duraanii kudiidhaan ibsachuu ni dandeessan. That's right. But asirratti immoo maalidhaa? Nama poolaayitiidhaan yookaan ammoo kabajaan wanta tokko gaafachuu barbaadan kan ibsatanidha jechuudha. So, could you help me please? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Jettan. Fakkeenya lammaffaarra jettu immoo could I use your phone? Could I use your phone? Bilbila kee fayyadamuu nan danda'aa? Bilbila kee fayyadamuu nan danda'aa? Could I use your phone? Bilbila kee fayyadamuu nan danda'a. Use jechuun fayyadamu. Your phone bilbila kee jechuudha. Could I use fayyadamuu nan danda'a kan jedhudha jechuudha. Amma fakkeenya ammallee ittiin dabala. Okay. Could we meet tomorrow? Could we meet tomorrow? Boru wal arguu ni dandeenya? Boru wal arguu ni dandeenya? Boru wal arguu ni dandeenya? Fakkeenyi asirratti immoo kan jalaa could you open the door? Could you open the door? Karra banuu dandeessaa? Karra banuu gaafiidha amma asirratti ilaala. Gaafiidha kan gaafachaa jirtan. Garuu gaafii sun gaafii akkamitii poolaayit kan ta'e yookaan ammoo sirriitti kan kabaja of keessaa qabudha jechuudha. So asirratti amma akkuma ilaaltan teebilii kanarratti kaaniin ni jira, kudiin ni jira. More recap gochuuf kanaaf fidee summarize gochuuf jechuudha. Kaaniin maal ibsaa? Ability ibsaa, dandeettii jechuudha. Permission ibsaa. Kudiin immoo maal ibsaa? Past ability ibsaa. Akkasumas polite request ibsaa jechuudha. Fakkeenyi ni jira asirratti ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. More iddoo tokkotti immoo akka isinii ta'uufan. Asirratti immoo mee kana wanti jedhame gaafiiwwan kana hojjedha. Viidiyoo pause godha. Maaliif deebiisaa isiniifan kenna waan ta'eef viidiyoo pause godhaatoo shaakalaa. Erga shaakaltanii booda immoo sakandii yookaan daqiiqaa
hamma ta'e booda maal laaltu deebisaa asumarra jira jechuudha. Egaa kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaayi. Akkasumas viidiyoo keenya like godhaayi namoota ni fayyada jettanii yaaddan share gochuun hin irraanfatinaa. Onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessan jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan of ta'aa. Baay'ee sin jaalannaa. Bye.